Wow, my God, why worried? Manni kee inni haaraan baay'ee bareeda dhugaa. Galatooni. Oh my God. Tole, akkam malee? Jirra kunu? Nagaadhaan? Ay bashaatu. No. Ani beeshiidha malee bashaatu miti. Iddeechi deemtee maqaa jijjiirratte? Akkam ture biyyichi? Qilleensichisii ta'ee. Dhugaa biyyichi baay'ee namatti tola. Baay'ee biyyuma gaarii ta'edha. Kan si dhibu jechuudha. Bisaan hin badu, bishaan hin badu, dhugaatii hin badu. Lifumaan iyyuu jechuudha. Jechi ibsaan hin bade, bishaan hin bade jedhu hin jiru biyya sana. Tokko miti kan si dhibu naannoo keenya kanaati akka laguu ji'atti takkaa dhufa bishaan. Isa iyyuu afuu danda'a akka laguu tokko. Achi gooftaa koo baatee galtus bishaanuma argita. Fiilmii Taayitaanikii hojjechuu fi bishaan isaan qisaasessanii jechuudha. Finfinnee kana waggaa 50 ittiin jiraachisan siin jedha. Utuma biyya keenya Kaanaadaa kootu siin jenneen dhufta. Kan si dhibu ija koo iyyuu tokko uummata. Achumaan naqee firoo tokko horrachi jala itti nagaa koo nani maali? Afaaratti immoo wanta inni guddaa dhaqee nanna koo dhiqadhee dhufa. Bishaan hin jiru kaa. Achiitiin daakkoon ganama kaatee iyyitu hin jirtu. Lakkaan daakkoon asii kan isheen kaatee iyyitu gatii beeliftuufdha. Maallaqni achii jechuudha gatii guddaa qabdi. Saantamii 25 bu'aa asii buusuu dandeessi. Biyya kanatti garuu saantamii 25 jechuudha. Akka madaaliyaa Abbabee Biqilaa muuziyeemii keessatti rarraatee teessi dhugaa. Dhugaa keetti kan si dhibu gadda birrii baafachuudhaaf jedhee ATMii hiriire birrii lama baafadhinna warreen dudduuba hiriira jiraatu. Achi amma kaffaltee fitte jechuudha. Bu'anii ka'anii jechuudha. Si keessummaa. Reestooraantii galtee fayyadamte waan ittiin komii kaastu jedhamte jechuudha. Hundeen diimamaaf akkas diimate jechuu dandeessa. Akkasumas makarooniin uraan isaan dhiphate jechuu dandeessa. Jechi kee sirkatti fudhatama guddaa qaba akka biyya kanaan seenee. Achi manaajarri si waamama manaajarri gaafa si waamamu jechuudha. Kabajamtuu koo siin jedha dhufe kabajamtuu koo nyaafni siifa jijjiiramu moo ani siifa jijjiiramu aangoorra si bu'uu barbaadeetu maal jettaan seenetu moo carraa kanatti fayyadamte lola addunyaa sadaffaa kaastan siin jedhe. Asii garuu wanta akkasii jiru. Mana nyaataa tokko deemee keessummeessaan dhufee maal ajajamu naan jenna maaltu jiraan jedhee shiroo fi dhagaabiinoo naan jedhe tole shiroo naa fidi gaafan jedhuuni shiroo naa fidi. Gaafa ni shiroo naa fidu xuwwee haati kodurritti marqaa hojjettu fakkaata. Gaafa ni kaa'u xuwwicha ramaatu jira daaraas jira. Maanaajara naa waamin jedhee. Maanaajara gaafa ni dhufu sinaa maanaajariin jedhee namicha ilaala. Achi gadi ni ilaala rakkini jiraa naan jedhe. Ilaali mee biddeen kana tun qabee qabaa koo lama taatu jennaan. Kun ikkoo xineenya biddeen keenya agarsiisa tun taane guddina qabaa keenya agarsiisa. Achitti nyaata jechuudha. Buffee amma istaadiyoomii Finfinnee gahu doolaara 10 siif dhiyeessuun gaafan taa'ee yaadee seenaa sana qoradhu garuu jechuudha. Maaf amma kana xiqqaata. Qarshiin isaa maaf akkas ta'e jedhee gaafa yaadu garuu jechuudha. Sangaa dhibbaan dhiigaa qabee fa'aa qabu. Hoolaa dhibee sukkaaraan du'e fa'aa akkasumas immoo qurxummii galaanni jibbee tufe fa'aa waan sanatti fakkaata. Kanaaf malee garuu jechuudha. Waa malee akkas nyaansi isaanii birriin isaa gadi bu'aaree laata jechuudha. Baay'ee qoosabbu. Isi maaliin qosa haaluma jireenya biyya sanaati. Biyya kanatti qosaa namti yoo amma kanatti kan si dhibu jechuudha. Haala uffannaa biyya sanaa yoo sitti mee guyyaa tokko uffachuuf uffata 7 lakkoofsa isin garuu jechuudha. Uffata tokko ji'a 7 uffachuuf garuu baay'ee.
Namichi tokko jechuudha biyya kana jiraata ture biyya sana dhaqee intala biyya sana jiraattu fuudhe. Maatiin intalaa achuma jiraatu turan. Maaltu ta'a gaafa fuudhe suufii sana uffate. Gaafa deebis maatiin intalaa dhaqanii maatii bira intalaa biratti deebi'an sana beektamni ammas suufichuma uffate. Sadaffaa irratti gaafa cuuphaan mucaa suufii sana uffate. Namtichi biyya sana jiraatu yoo maal ittiin jedhee gaariidha. Kan inni ittiin addan beensiin jedhan suufii utuu hin taane haadha manaa keessa. Baay'ee kostaaboo. Ati jireenyaa immoo qoosaa barachuu dandeemmate. Oh my god, sadii waan baay'ee baratta biyya sanatti. Mee haa ta'u mee gara hojii keenyaatti darbina. Nuuf iddoo dhufte kana nu dhageessisne nageenya. Okay, baay'ee yeroo biyya sanatti baay'ee maqaaliidha. Yeroo makiinaa laattee akka kanayyuu yaada sihiree haalaan biyyichatti keessa ture akkasitti waan gooteef galatoome. Maali rakkinaan qabu maal hojiin qabnu. So ayyaana qillee kanatti maaliifini uummata kana biraan waan ga'u jedhee yaadamee qabadhee dhufee sitti himu. Okay. Faaruu wayii qabattee dhufte? Faaruu wayiiti. Xinnuma ishee achitti nuu jedhime amma. Xinnuma ishee nuu jedhime gara meeshaa kana itoo hin dhufiin dura. Xinnuma ishee achumatti nuu jedhime. Yeroo baay'ee waan hin qabnee fi akka sagalee kana cirachaan ture dhiifama. Akkuma teekee gooteen sirreessita gaajjiramtiire. Rakkinaan qabu. Jijjiirra nuun. Ayyaanni qillee ga'ee kollee taphannaa. Kottaa ijoollee kwaasii fidaati. Meedaan hin jiru koriidan lamaati. Gaafa yaadadhu jechuudha akkamitti taphannaa. Iddootti dur taphannoo diddiigame. Walaloon koo kanadha akkam hin bareedu. Turuudha hin bareeda. Haa ta'u hammam teesse meetachi. Torban tokko. Achi gooftaa koo. Korsii jalqabii. Wanta komii kaastu yoo dhabde komiitti maaltu dabalinaan jedhee.